So the other one is uses of aluminum. Maalidha faayidaan aluminumii? So utuu isatti hin galiin dura discuss in your group and present your conclusion to the class. So gaaffii kanarratti mari'adhaa. So the first question is, why should the food containing iron salts not cooked in aluminum utensils? So nyaanni nu fayyadamu maaliif iron salt qabaata? Maaliif aluminum silicon ni barbaachisa? So in case of this, because iron salt is reactive with aluminum, so which is leading to metallic taste in food and discolorizations of utensils. So kan inni fayyadamu iron salt maaliif jechuudha? Aluminum wajjin maal godheera? Reaction gaggeessu jechuudha. It is react with aluminum to leading the metallic tastes. So this is which is a food containing iron salts. So gaaffii lammaffaa, aluminum is highly reactive metal. However, still it is used to make utensils for cooking. So aluminum is highly reactive metal, which is it is also used for lightweight conductivity metal. So and it is expensive. So then it is these properties makes us it is choice for making cooking utensils. So aluminum in highly reactive metal so usually kind of tokko lightweight idhaan fayyada, conductivity yookaan conductivity irratti heat irratti illee akkasumallee expensive jechuudha. Expensive sababni ta'eef immoo aluminum property isaa kun hundumtiyyuu namoota biraatiin jaallatamummaa kan qabaatu yookaan filannoo isaanii akka ta'u wanta isa taasisuuf maal jechuudha? Cooking utensils fi namni akka fayyadamu baay'ee maal godha jechuudha? Dhiibbaa uuma jechuudha. Sababni isaa maaliifidhaan jedhee aluminum reactive metalidha, akkasumallee lightweight idhaaf conduct electricity illee akkasumallee expensive wanta ta'eefidha jechuudha. So because of this property, aluminum have a choice for making cooking utensils. So usii gara aluminum yookaan UCC isaatti faayidaan isaa maal akka ta'etti adabarru. So aluminum it is lightweight metal and the resistance of corrosion, which is why it is used to make light alloys such as duralumin, a mixture of aluminum, copper and magnesium. So lightweight idhaaf nu fayyada akkuma ammaan jedha jechuudha. It is used for lightweight. So fakkeenyaaf duralumin maqaa maalidha? Kan aluminum, copper fi magnesium jechuudha. So aluminum it is used for transportation industry to make airplanes, ships and automobiles. So akkasumallee transportation warreen isaan keessatti illee ni fayyada jechuudha aluminum. Fakkeenyaaf airplane jechuudha, to make airplanes, to make ship and automobiloota warreen ta'an, akkasumallee shippii warreen akka bidiruu fa'aa kana jechuudha, warreen galaana irra deeman kana produce yookaan make gochuudhaaf aluminum ni barbaachisa jechuudha. So due to this high thermal conductivity and the corrosion resistance, it is used to make household cookwares. So akkasumallee dandeettii high thermal conductivity fi resistance corrosion wanta qabuuf maal make gochuuf illee fayyada jechuudha. Household cookware warreen isaaniif produce gochuuf fayyada jechuudha. So it is also used for manufacture of door balbala maal gochuudhaaf produce manufacture gochuuf, akkasumallee window frame fa'aa jechuudha. Window frame dhaaf illee gargaara. Building roofs dhaafis akkasuma. So these are all about the uses of aluminum. So as well as packaging material, which is food industry and for power transmission lines. So aluminum is also used in the terminate welding processes. So
waan garaagaraadhaaf fayyada jechuudha aluminiyamiin. So terminate welding jechuun maalidha? It is a welding rails or useful in welding rails, which is probably shaft and other steel parts of machinery. So terminate welding jechuun kan sibiilli yeroo maal ta'udha baqfamu jechuudha. Yeroo tumamu kan bifa maalii qabu jechuudha? Bifa waan gargar harkisuudhaaf yookaan immoo bifa reelsii kan ta'e yookaan welding reelsii kan qabu jechuudha. So the process is explained as follows. So aluminum is more reactive than iron, so therefore it is less from iron oxide. So reactive iron chala. So in the thermal welding process, powdered aluminum when mixed in iron oxide and ignited produces temperature about 3000 degrees Celsius. So degree thermal welding irratti aluminum degree 3000 irratti jechuudha kan inni maal ta'u produce yookaan melt ta'u jechuudha. So this temperature is sufficient for welding metal. So the reaction is process is followed. So aluminum iron oxide wajjin reaction gaggeesse iron if maal laata iron fi aluminum oxide of kenna jechuudha. So the mixture of powdered aluminum and iron oxide is called thermite jedhama jechuudha. Mixturing powdery aluminum if iron oxide maal jedhame waamama jechuudha? Thermite jedhame waamama jechuudha. So similar reactions are used to insulate other metals such as chromium. Fakkeenyaaf chromium lafa inni ilaaluu dandeenya jechuudha. Aluminum reacts with chromium, which gives us chromium plus aluminum oxide. So akkasumallee chromium wajjin reaction gaafa geessullee aluminum oxide argachuu dandeenya jechuudha. So yeroo kana aluminum maalidha? Aluminum powdered aluminum fi kan chromium oxide maal jedhamee waamama jechuudha. Ammas thermite jedhamee waamama jechuudha. So these are all about the property or the use of aluminum. So faayidaa aluminum qabu warreen kana jechuudha. So exercise 5.1. So the first question is aluminum is the most abundant, but it is a secondary importance next to iron in terms of consumption. So why? So akkuma silaallee jechuudha. Aluminum most abundant metal garuu iron ittaani lammaffaa irratti argama in terms of consumption. Sababni isaa maalifidha? So it is due to the respective uses and the properties of aluminum. So that means irons are used for the production of steel, which is widely used in the construction, manufacturing, infrastructure, building, bridge. So, but in case of aluminum, aluminum is used for aerospace, transportation, packaging, and electrical transmission. So, this is why why the aluminum is the second importance next to iron. So kanaaf iyyuu sababni isaa maalidha jechuudha. Ironiin kan inni fayyaduu fi productionii warreen akka steelii ta'an warreen akka constructionii keessatti manufacturing infrastructure warreen ta'an buildingii fa'aa daandii tolchuu warreen akka bridgii fa'aa warreen kana fa'aa irrattidha kan inni nu fayyadamnu jechuudha ironii. Garuu aluminum yoo fudhanne kan inni nu fayyadu transportation packaging warreen ta'an aerospace fa'aa warreen ta'an keessatti jechuudha. So sababni isaa maalidha filachuudha? It is due to what? Due to respective uses jechuudha. Respective uses and properties. So sababa kanaaf jechuudha due to respective uses and properties. So iron production warreen akka steel ta'an irratti jechuudha.
construction irratti. Aluminium immoo transport packaging wajjin wal qabatan warreen kana hojjetan jechuudha. So because of this aluminum is the abundant, which is secondary importance next to iron jechuudha. So gaaffii lammaffaa Carolite and sodium aluminum fluoride is added to aluminum oxide to reduce the melting point from 2045 degrees Celsius to 1000 degrees Celsius. So explain why it is required to reduce melting points of aluminum oxide. Aluminum oxide Carolite irratti maaltu dabalama jechuudha. Na3 kanatu dabalama jechuudha. Maaliif melting point reduce jechuudha. Maaliif fayyada melting point reduce. So kan inni fayyadu the first one is to increase the conductivities. Akkasumallee decrease the melting points of aluminum. So sababoota sadiifidha jechuudha. So the first one is to increase what? Increase conductivity. So the other one is decrease viscosity of electrolytes. And the last one is decrease what? Melting points of aluminum. So warreen kana sadaniif jechuudha. Melting point sana 2045 irraa gara 1100tti hir'isuun keenya kan inni fayyadu tokko increase conductivity isaa electric conductivity isaa akka dabalutu nu taasisa. Lammata viscosity of electrolyte isaa maal ta'a jechuudha. Kan Carolite decrease ta'a jechuudha. Akkasumallee kan aluminum yookaan aluminum oxide sana maal ta'a jechuudha. Melting point isaa ni hir'ata jechuudha. So because of this we add Carolite and sodium aluminum fluoride warreen kana add itti goona jechuudha. Aluminum oxide keessatti. So question number 3, write the balanced chemical equations for dissociations of aluminum oxide in the molten state. Molten state keessatti balanced chemical equation kan aluminum oxide kaa'ee jira. So aluminum akkam ta'a jechuudha. Aluminum oxide is what? It is a liquid. So this gives us manula jechuudha. Gives us aluminum 3 plus qaba jechuudha. Asirratti aluminum 3 plus maal laata kunis maal jechuudha. Liquid dha. Plus 3O2 minus liquid jechuudha. So this is the dissociation of aluminum oxide. When it is dissociated, it is dissociated into aluminum plus oxygen. Aluminum fi oxygen itti jechuudha. Aluminum 3 plus qabda jechuudha. Aluminum fi oxygen itti dissociate ta'a jechuudha. So this is the dissociation of aluminum oxide.